Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo sabbar zeena warroonni kanaan dura nurra duulaa turtan Ahmadati kijibaadha afuufaadha. Ani sababa malee gabaasa tokko isin biraan hin ga'u. Sabbar zeena dubbiin jajjabaa murtee ajaa'ibaati. Jalqaba irratti paarlaamaan guyyaa har'aa dhimma ulaa galaanaa irratti waan uf duuba deebii hin qabne ta'uu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dubbatee jira. Bal'ina isaa isin biraan genna. Lammaffaa irratti waan nu isinitti himaa turre ka isin nu falmaa turtan olola ooftaa jechaa turtan Eertiraa meeshaa waraanaa Tigreen meeshaa waraanaa Eertiraa irraa fudhachaa jirti. Meeshaa waraanaa Eertiraa ka kennaa jiru Masriidha. Hanga Suudaan hin bahutti piliis mootummaa Itoophiyaa irriba irraa ka'aa dammaqaa jennee kadhachaa turre jechuudha. Har'a addabaabayi irratti wanti baatii dabran kana guutuu kijiba olola nuun jechaa baatan ifa bahee jira. Gareen Dabra Tsiyoonfaatii kumaandoo haaraa leenjisee eebbisee xumuree jira. Amma booda qophii keenya xumurree Tigraayin injifattee jechuudhaan jalqabanii jiran Dabra Tsiyoonfaatii. Isa kana qofatti hin dhaabne Dabra Tsiyoonfaatii seera Rippaabilika Itoophiyaa Federaalaa cabsuudhaan seera biyya tokko cabsuudhaan waamicha biyya birii godhan gareen Dabra Tsiyoonfaatii. Xilaanni xilaata kootii fira kooti. Isin kaleessa xilaata keenya turtan. Har'a garuu isin wajjin rakkoon qabnu. Koottaa wajjin dhaabannee xilaata keenya balleessina. Koottaa wajjin dhaabannee rakkoo keenya kaleessa jiru furree xilaata keenya irratti xiyyeeffanna jechuudhaan gareen Dabra Tsiyoon hin hoogganamu Dabra Tsiyoonfaatii walgayii guyyaa kaleessa xumuran irratti waamicha Eertiraadhaaf godhan. Kuni seera biyyaa cabsuu keessaayis biyya kam keessattuyyuu hin jiru kun. Akkamitti biyyi takka naannoon tokko biyya biraatiin nafaana dhaabbadhu kottuu mootummaa federaalaa weerarra jedhee mootummaa biyya ofii irratti biyya biriif waamicha godha. Kanarratti mootummaan Itoophiyaa deebii isin deebiftan isin eegaa jirra jechuudha. Eertiraan already meeshaa humna diroonii ittisu qopheeffannee jirra jette, meeshaa gahaa qopheeffannee jirra jette, amma booda qophoo hunda xumurre. Kanaafuyyuu Eertiraan koottaa nu faana dhaabbadha Abiyyi aangorraa kaafne. Akkuma kaleessa nu gargaartanii Mangistuu Hayilamaariyaam biyyarraa baaftan har'as Abiyyi nurraa kaasa aangoon nu deebisaa jechuudhaan siyaasiif waamichi dhiyaatee jira. Mootummaan Itoophiyaa kanarratti tarkaanfiin mootummaa Itoophiyaa isa tokko qofa ta'uu qaba. Dabra Tsiyoonfaatii ergamuudhaaf murteessan. Meeshaa waraanaa fudhatanii Eertiraa irraa Itoophiyaa rukutuudhaaf murteessan. Garuu Itoophiyaanoo warra meeshaa isaanii kennu san rukutuu qabdi jechuudha. Warra meeshaa isaanii kennu san dhaabsisuu qabdi jechuudha. Yoo Eertiraan dhimma keessoo Itoophiyaa seentee Tigreedha. Meeshaa kennitee Tigree wajjin waraana akka seentu taate lolli Itoophiyaa fi Eertiraa kallattiidhaan jammaraa jechuudha. Lola asab qofaayyuu miti. Eertirummaa irraa beekamtii akkuma miidiyaa ekonomistii miidiyaaleen addunyaa wal jalaa fuudhanii gabaasaa jiran beekamtii Eertiraan biyyummaa irraa kaasuu dandeessii jechuudha Itoophiyaan. Kana booda warra Eertiraan ergattu wajjin lola osoo hin taane kallattiidhaan Eertiraa wajjin lola Itoophiyaa ta'a jechuudha. Kuni wanti har'a gareen Dabra Tsiyoonfaa godhan kanuma. Kanarratti abbaa hinjifatu nagarraa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa amma booda gowwaa ta'uu qabu. Kallattiidhaan xilaata isaa wajjin taaggaluu qaba. Warra keessoodhaa inni ergee uummata keessoo ficcisiisu osoo hin taane xilaata duubaa meeshaa kennuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Wanti gareen Dabra Tsiyoonfaa godhan biyya kamirrattuu seera kamiinuyyuu waan fudhatama hin qabnedha. Kanarratti deebii mootummaa federaalaa ina odeeffannoolee hedduu gama yuutuubiitiin gad isin dhiifnee jirra. Feesbuukii kennas tiktookii kennas dhageeffadhaa oduu gaggabaabaa isin biraan ga'utti fufna. Deebii mootummaa federaalaa ina isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa.